saniifuu arraan booda keessattuu suuraa Jawaar Mohammadii fi suuraa marroo profaayila godhatanii ka Oromoo arrabsu. Diinni guddaan marroo isa. Diinni guddaan Jawaar nama sani. Kijibdu. Nuti hunda keessan beeknaa bar bilziqinnaa gabaasa galchaati akka nama Jawaar jaalatuu lafa dhiittanii bar. Kijibdoota. Jawaar tokkummaa keessanitti haajamu jira bar. Ajandaa inni dheengadda gaffidee Amaaraa fi sabaa sablammii takkaa wajji taa'an jee namni yaadeen beene wajji teessisee akka dhiiratti alaabaa labsachuu ka'ee bishaan jalaa nyaachiftee bar. Bishaan azaabaa si haa nyaatu. Mee ati diina Jawaari moo fira Jawaari naa himi. Mee teetumaaf ilaali dhaabbadhu. Ajandaa inni biyyaan bilisoomsuu qopheesse. Ajandaa inni Arsiin bilisoomsuu qopheesse. Harargeen, Wallaggaa, Walloon, Oromiyaan, Itoophiyaan qopheesse. Jalaa bishaan nyaachiftee bar teetii wal qaqqaltee. Mee ati warra maqaa dhaawattu kana diina warra maqaa kanaati, diina warra kanaati moo fira warra kanaati? Diina warra kanaati jechuudha. Akka nama uleedhaan diina firraa dha'uu deemu ulee san qabeeti isin. Nama diinaa firraa akka nama adda dhoosuu deemu ulee san qacammi godhee diina san seef godheeti. Diina san nagayaan akka inni deemee ummata diigu haala mijjeeseeti. Amma booda nuti ajandaa gandaan barbaannu. Ajandaa sabaa malee. Akkattuu dhumaa jirra. Akkattuu nu qoodaa jiran. Akkattuu qabsoon Abiyyi baay'ee ulfaattu. Dur gaafa wayyaanee qalbii takkaanii diina deeggaru jira. Arra jaala keenyaatu sirna kana deeggaru jira jechuudha. Qabsoo kanaa saayinsii siyaasaa ta'a ajaa'ibaa si feesisa laala deero. Suuta akka qooshaa keessaa rifeensa baasanitti akkasi sheexaanticha kana suuta warri ogummaa qabu. Hoggi isaan suuta qooshaa keessaa as fuudhu jira ati harka kana dhooyta miila kana dhooyta duuba. Hawaasa inni humna godhatee deemuun jiru kana duubaa diida. Beeyta. Hawaasa kana isa duubaa diida. Hoggi duuba gaggaragalee laale duruu qalbiin cabte. Yaa bakar kiyyaasii waa diigu jirta waan inni awwalii qaqqabee fuula duratti harkaanfachuu jiru kana siin jaa. Haga nuti isinii gubanne haga nuti isinii gubanne osoo beeytanii. Ajandaa dheengadda kutti qopheessinee namicha sheexaanticha girgirii kaa'u kaane wallaalaan dhufee na dhiisee haa. Saniifuu amma waa hundaafu wanni isiniin jennu waan akkana ammaa booda isinirraa dhaga'uun barbaadu. Isinirraa dhaga'uun barbaadu. Garuu yoo wal fixuu barbaaddan sababa maqaan dhawatina teessanii deemaa wal fixa. Keessattuu warri diyaaspooraa tetteessanii leenca ijoollee darbitanii ijoollee waliin gattan ijoollee ifiifuu miskiina maarree taatanii guruuppii isin jaartan hunda namni qubuma qabala. Asirra ol baatanii Oromummaa faarsitan keessaan garuu waan isin dalagaa jirtan namni hundi quba qaba. Isin fayyada abadan itti qaanoytan malee. Watakka itti salphattanii itti xiqqaattan malee watakka isin hin fayyadu. Kan fayyadu araara. Kan fayyadu ijoollee osoo qawwee harkaa qabdu waan isin jettan dhageenya jettee lola dhaabdee dhiifte sani. Gootonni keenya isaanii waa galatooma. Waan san dhaabuu biratti qabsoo teenya namni akka ijoollee sanitti utubee hin jiru. Dafanii waan san nurraa dhaaburratti. Ganaafillee nama gartee asirra taa'ee walitti isinoof atilleen ka Harargee nama garee jaaree gartee Harargeen akkana jee keessaan waan biroo sitti haasawaa gubbaan ol bahee Oromummaa sii faarsu diinni keessa sanii jechuudha. Ati akka arsiisanum amma tokkoomsinee saba kana mirga isaanii falmachiisuu qofa furmaanni.
yoommoo haanu gabroomsanii dhiisaa nuti giiftii nu darbanii fi way nama meeqaan na laale nama meeqaa sheer godhe kana qofarraa hajaa qabna warra ganda kiyyaa jaarradhee viyuu naanaa guddatu viyuu naanaa guddatu sheeriin kiyyaa hasamitti ol deemu bar joollee uumaan beene ta sheeriin tiyya akkanaa bar miitirgishoon kiyya akkana gandaan nama jaaree ta'a bar sigale ganda isaa haa dhorku so yoo kana qofa lakkaa'uun bu'aa sii qabaatte itti fufi hanga gowwaa kana rabbi sii ergamsiisu itti fufi garuu kun qabsoo oromoo ni dhaaba abadan hin dhaabu ni dhaaba abadan dhaabu gaafa dheengadda arra kan joollee wal ficcisiiftan dhiisi gaafa warra gurguddaa diinni walit diree warri gurguddaan biyya alaa tanatti gosaa wal qoodee gosatti piraayim ministeera qabnu sanu Jawaar Mohammad dhufee facaasee walit deebisee takka godhee qeeroon ijaaramtee diinni cabe. Arra kan isira ajandaa gandaati yaatan dhiisi gaafasuu kan warra ekspertoota siyaasaatiin digmayni Oromoo geggeeffamaa ture. Dhugaan siima jala mure. Dhiira siyaasaa beeytu laala deeroo dhiira siyaasaa beeytu waa takka fiddullee waa takka godhuu hin dandeessu. Gaafa gartee kun namnummaa yuunivarsiitii Harvard Kolombiyaa maalirraa bahe kun gandaan nama jaaree gartee Jawaar dura dhaabuu ture qabsoo Oromoo tana dura dhaabuu ture marroo dirribaa dura dhaabuu ture joolleen tun caccabsitee keessaa baate arra ibbira kuttee Amaaraa fi Tigree diplomaasii Shaabiyaa wajji diplomaasii akkam qabaachuu qabna Soomaaliyaa wajji diplomaasii akkam qabaachuu qabna jetteeti dalagu jirti jechuudha joolleen. Gaafasuu bira kutan kan dooktaraan piroofeesaraan diigamsi geggeeffamuu ture kan dooktaraan piroofeesaraan dhaaba siyaasaa heddummeessuun ture gaafasuu yaa akii dhiirti bira kutteeti cabsitee jechuudha gandummaa xixiqqoo tana si gala gandummaa tiktook irraa gandummaa qilleensa irraa talafarra hin jirre tana tanaan qabsoo Oromoo dhaabuu ni dandeessaa hin dandeessu garuu if qaaneessu miskiina wal miisisu sigale diinaaf ulee ta'uu ni dandeessa hanga dandeessetti haga yerootiif dandeessa malee garuu dhugaan dhartii dhugaan mootu jechuudha ammaa meeqa keessattuu isin ifi qaanfachuu jira lafti guyyaa na biraa so aduu jira saniifu awwanniin isiniin juu wanniin isin kadhadhu dhaabbadhaa if laala arra haati tee maal keessa jirti abbaan kee maal keessa jira obboleessi kee maal keessa jira arra piipiin tahee jetteeti gartee gaangistara kanarra jaarratee qaallachi sheeyxaanni tahee jettee Oromoon arra yaa Rabbi maaliifiin uumame osoo carraan garaa haadha deebuu jiraate arra carraa garaa haadha deebuu san filataa jechuudha namni biyya san keessatti keessattuu Oromoon gibiraan gidirsaniiti dhagaye gibiraan gidirsanii gibira waan kafaluun qabu yoo jaa mana gurgurii kafali janiini tokkicha qabu jalaa gurguranii gibira kafalchiisanii ilmoo isa gargaartu fuudhanii waraana oofanii gaafa ilmoon sunichi duraa duute ilmi hedduu illee jaanii taaziyaan itti himamuu jechuudha. Namni akka namatti gartee duuti namaa gartee nam diidame nam kudhanii waa jechuu eegalee jechuudha. Namni duratti yoo gartee namni yoo duratti nam tokko du'uu miti yoo madaa'ee way abaluu keenya akkana ta'e jee namni akkasii walii anaannatu sun
bakki walii hadootuu sun nu gubattee jirti jechuudha. Maaltu nu gube? Sheexaanticha kanaa du'aa aadaa nu godhe jechuudha. Sadarkaa duuti aadaa taatee jirtu tanatti. Sadarkaa wal buqqisuun aadaa taatee jirtu tanatti. Sadarkaa hijibni seera mootummaa ta'ee jiru kanatti. Hujmaata mootummaa ta'ee jiru kanatti. Sigale? Ati asii wal qooduun sheemiidha. Sheemiidha jechuudha. Ati har'a tarii biyya alaa baatee Rabbi haala si mijeessee nyaata gaarii nyaattee huccuu gaarii uffachuu malchiisa. Warri ati garuu biraa deemte akkuma dheengadda ati turte san jira jechuudha. Namni maatiin isaa akkas jirtu, namni sabni isaa akkas jiru, mee akkamiin wal qooda? Mee akkamiin wal lola wajji lola malee? Kayfifoo zoon hin beekin qoodameewu beeysiseeti. Guruuppii diigumsaa ozoon hin taane guruuppii jaarumsaa jaareeti. Hubannoo kenneefi akkaataa inni qabsoo isarra fuulleeffatu, akkaataa inni saba isaatii itti sagalee ta'u, akkaataa inni sagalee saba isaa inni itti sheer godhu kana gorsa malee sigale akkaataa inni itti wal diigu, akkaataa inni itti wal fixu, akkaataa inni itti wal dhabamsiisu, akkaataa inni itti gartee daranuu qabsoo Oromoo tana ta'ajjata 4 if dura tarkaanfatte ajjata 7 if duuba deebitutti hin hojjetu jechuudha. Ajandaan amma deemaa jiru, ajandaan biyya alaa tanatti oofamaa jiru, ajandaa 100% sheeyxaanticha maqaan isaa Abiy Ahmad jedhamu kana fayyadu. Tana jala muri. Takkas hin fayyadu. Arsilleen fayyadu, Harargelleen fayyadu, Wallaggalleen fayyadu, Wallolleen fayyadu. Kutaa Oromiyaa takka dhiisiitii Itoophiyaa hin fayyadu. Namni sirraa gammadu ni jira, hin jiru yoo sheexaanaa fi wallaalaa akka keetii taate malee. Kan sirraa gammadu har'a sabni kee. Ummata kiyyarraa gibira hir'isa. Ummata kiyyan buqqaasinaa. Ummata kiyyan ajjeesinaa. Ummata kiyyaaf nagaa naa buusaa. Araarri haa bu'u. Sigale? Jettee yoo ati asirraa lallabdee yaa sagalee tiyya siin jaara. Arkite deemna jala seen ilaal. Sagalee teenya. Maqaan kiyya sagalee teenya. Gaafa sagalee dhabne san sagalee nuu taate. Hangam takkaan an fit gammadu jira. Akkas jedhanii biyyarraa naa ergansi. Poosti nuu godhi jennu. Maaliif? Osoo an gosaan nama qoode, osoo gosa tiyyaan dhaadadde, gosi tiyya gosa guddoo gosa dhaadataniin. Osoo gosa tiyyaan dhaadadde, kana ka gosaan Oromoo diigu jiru naan jedhanii. Namni gosaan ozoon hin qoodin, kutaan ozoon hin qoodin, naannoon ozoon hin qoodin, sigale? Amantiin ozoon hin qoodin, sigale? Guutuu isaanii sagalee ta'uuf jira jechuudha. Ibin afaan Amaarallee silaa beekee akka gaarittiin Amaarallee sagalee ta'a jechuudha. Sigale? Sanii fi sagalee teenya naan jedhamu. Dur saabaa'oo dhokannee dhageeffannaa sheekka abbutaa ammas dhokannee si dhageeffachuu turree kaadireef kaabinee milishaa hundi isaanii ni dhageeffatan wal dhokatanii na dhageeffatan. Kana maal godhe sirra jabaa ta'eeti noo wahumaan saba kiyyan ajjeesinaa saba kiyya gibira olin kaasinaa maaster pilaanii karan beekamneen fiddanii Oromoon buqqisu jirtan kana dhaabaa horiidarii jettanii miskiina beenyaa malee buqqisinaa wahumaan jeefi beeka ati sangana jechuu wallaalte yoo kana kaatee gabbaatee jette sabni kee si jaalataa jechuudha saba kee gargaartee jechuudha. Yoo gabbaatee xarra jettee gosaan dhaadattee maaliin dhaadattee miitirkishoon dhaadattee adeero saba keetirra sagalee tahaa jirta malee saba keetii abadan sagalee tahaa jirtu jechuudha.
Anaa isiniin jedhe warra tiktookii kana tokkoo siin amanin kadhatee bulaa kana baantaa tokkoo siin amanin karaa kadhaa isaatii mijjeeffatu jira jechuudha.